Asana rana fi namni kaleessa dhufee biiftuu ati maal taate kufte naan jennaan isaan duubaa seenee bichaadhaaf lubbiyyee hoodiyyee yoo tanaan jette anaaf gammachuu jettee yaaddaati. Biiftuu wanni sun ishii gammachiisaa waa dammoo mooraanii kootittis bu'uu hin danda'u. Na gaddisiisuus hin danda'u. Na gammachiisu garuu yoo waan nagaa na barreessitee of jalatti arge yaa na gammachiisa. Dhibba na gammachiisa jechuudha. Yoo ati garuu waan nagaa hin barreessine ana nan gammachiisus nan gaddisiisus. Natti noo'u natti hin qofa. Araanaan baykanaa maali? Baate? Innaa sanaafuu guys uummanni koomentii fuula natti jijjiirrachuuf dhiisuu isaanii anaaf inoo'u hin qorru garuu yoo namni mana kana keessatti lamisanii mana kana keessa doon jiraadhu maatiin mana kanaa namni tokko fuula natti jijjiirrate bexaam tanaara waa dammoo bexaam kanatti dhaga'ama simmeetiin koo hin tuqama miirri koo hin tuqama garuu ani dhugaa dubbannoota bara kana keessa jechuudha ana kanaa gammadee jiraachaa jiru hin jirus hin jiraatus geetan dammoo carraa nama argadde carraa namatti hin jiraadhu kan namni dhufee na argatu oosa gargaraa isaa keessatti deebi'ee oduu ba'ee carraa keenya argatu an carraa kun jiraadha innis carraa kan jiraatu ini galee arabni takkanatti argachaa jirti garuu maallaa islaama araban beekumaan naasna sanaafuu gaayis namni tokko nama arrabsuun dura nama sana maal godhee arrabsaa akkamitti nama sana faana walii galtee akkamii qabaadheenii maal fayyade namoonni baay'ee nama gisee turaa tokko yoo kadhattu dhaqoomanniin guutu angeetaan kan naa godheef kan naan godhe illee nama adda baasee beekudha ati kadhattu naan jetteef biiftuu mooraan isheen tokko sigale sinitti mi amma dhagaa otuma maaki faan fuula namni jijjiirra minima yeesleen kan waasi oo manan keessa jiraatu kana keessatti garuu namni fuula natti jijjiiru badhaan mooraan hin kollee hin tuqamu gin amma kanatti anu waan na dabbaru immoo waan hin dabbarre nama beeku dura afaan oromoo sirreessi haasa'e maal si galcha mirgaanis haasa'e bitaanis haasa'e situ dhufee naa sirreessa keetu sirreeffanne warroonni nama jala deemanii nama arrabsan kun hunduma carraa kiyya kana argatanii jechuudha akkanatti kutanii nama nyaatu bara seetiyyoo maal jettee natti argattu gisee hin ta'a naasna kanaafuu ana giseen barbaade nan kolfaa giseen barbaade akkan barbaadeen taa'amuu hundi kiyyaanan jiraadhaan namaatti hin darbu waan namaatti taa'u tokko sitti hin darbu malee itti dhuftee nuti dabartee jette taanaan minimee nutti maaltu singalchi maalakkata alakkana tolittanaa saambuchoo ati gaaraka gilxiitiyya ati lubbu dhagee utuma amma sitti tolee dhugaa mee istii waliin doskanu suma dhugaa dubbannu oduma sitti tolee laalatamma otuma anumaan ani jaaladhus jaalattee sitti tolaa otuma akka biiftuu kanas kofaltee utaaltee akkuma biiftuu kanas utaaltee sitti tola giirii waan das nama jedhu yoo kana ati jechuudha furdinni kee jechuudha maaliggaa akka utiyyaa tokko fakkaata akka dhugaatti dubbannooti yoo kanaati mataan kee kun jechuudha mataa innaa qocirrisuuf fakkaata jedhu yoo kanaa waan ilkaan kee kun ilkaan kakkarruu fakkaata fuulli kee kun fuula maaliggaa fakkaata ta'a maalati akkasi namni dhufee nama arrabsu kun rakkina wayii qaba suura isaatiin hin bahu hunduu qaamana taa'ee akkasii dhaggeeffata sun kun namatti tolu innaa guys dhaggeeffadha hunduu amma haanaa mana keessatti kaanaa irra tokko saatiin kun jedhamudha jedhe kaana fayyaa sun garuu dhaggeeffadha giiftii koo ati oduu sitti tolee amma otuma miilli qeessi kee kunuu bareede jechuudha ati ol baatee akkanaa kana haasa'uu dhiisu feetee ni jira girii rakkina wayii qabda sii galee tarii ilkaan keetiin hin bareedne tarii ija kee kanatu immoo ijuma boqqolloo kana ta'ee fakkaata tarii fuula kee keessa akaaliin tokko goddeeleeti malee namni tokko amma viidiyoo bonfaan jedheetuma jechuudha komentuma kana gixxin godhee warra dubartoota kubbaan nama arrabsan haariyaa mini qinaati sammuurra dhaabbatee amma dhugaa dubbadda waseelaa ani waadaa jaalachuu kiyya kana amma jechuudha agartee jirti waadaan qoljiinidha isheef gaafadhaa anti desna medha namatti tola hin bareedanna amma gaafa
keessa jaaladhu dubartii baay'ee hin qannoomaa bakka ta'e beektu. Amma takka dubartii waan ajin viidiyoo waraabee fuusina. Ani oggaa kudhan mana madaanii ta'ee gadi ba'ee hin beeku ishiin kaleessa dhuftee viidiyoo akkanaa poosatteette. Inni qonjoo gottotee mana madaanii keessas hin baasu. Gottotee waada harkaas hin ga'u. Annatti tollaa nan jaaladheetis mareetiin jaaladhu. Isin dhiirri Dubaayii hattuudha. Dhiirri Dubaayii birrii nama nyaata dhiirri Dubaayii. An takka birrii hin qabu laal. Yaa obboleetti koo an birrii takkitti hin qabu. Akkuma uffata kana wasitti naa bitan erga dhufee naa bitan uffanni kun akka dhugaatu dubannoo ta'e. Istii waada shabalaa kana kanan jaaladhe birriidhaan odoo hin ta'in ilkaan matii bareeddu tanaa jedhee jaaladhe. Yaa qonjii birrii keetii miti inni kan jaalatu. Ansaaf dabarsee sii godha amma dhugaa dubbannoo ta'e birrii waadaa. An baay'ee natti ba'ee jira baay'ee jechuudha. Malkii kiyya kanarraa harkisaa baay'ee jira. Si galee ati yaa obboleetti goolaaf tokkoffaa amma birrii bartee dhiirri kamiyyuu otuma dhiirri kamiyyuu warquma ta'e inni sitti mul'atu birrii keessa namalee. Garuu ati dhugaa jaalala onnee namaaf qabaannan namni birrii miti kan jaalatu si galee amma dhiirri dhugaa hin bareedu ilkaan masaaniin dubartii irra birrii nyaatu amma maalan qaba maalirra nyaachuudha amma jaalate deemu. Birrii qabaadde odoo hin ta'in simboo qabaadhu ganama gaafuma uumamtuu simboo qabaadhu. Isa lammataa immoo ati mana madaanii waggaa 50 yoo ta'e fedhii keetiin ta'e biiftuun guddattee achi keessas hin teenye. Haa isiin hin jenne yaa obboleetti koo eegatti mana madaamina hojjedhu birrii keetiin raffataa jedha isiin hin jenne. Ofii keetiin barbaadde kan ta'e coongottotee mana madaamni gadi si baasaa. Hunduu dhiironni Dubaayii jechuudha. Qonjoowwan aan dhugaa isinitti moo ta'e dhiirri Dubaayii. Dhugaa isinitti moo ta'e dhiirri Dubaayii akka dhugaatti dubbannoo ta'e hundi isaaniitu famasiidha. Hundi isaanii mataa isaaniiti. Hundi isaanii odoo hin baratin modeelistu. Hundi isaanii otoo hin beekin geetan dhugaa waaqalli waaqumalleen baay'ee qabachuu. Ijoolleen Dubaayii waa gartanii baay'ee tasmuuriidhaan gadhiisuuf viidiyoo. Andas garuu yaa obboleetti yoo ati dhaqxee birruma kee kana dura caalchisee maasha. Dhiisin dhuguu lafu yoo ati birruma kiyya kanarratti dura jettee birruma kee kana gaggabde taadha inni sin gaggabaaf lubbuu gisee sana. Indi ati mana madaanii waggaa 50 ta'e obboleetti koo anuu hundaan inni waggaa sana biyaas umurii keetiin rakkoo yoo dhibba jiraatti 50 jette dabarsite dubartoonni mana madaanii teessa sinitti nima dhaggeeffadha. Yoomuma guyyaa tokko akka aggaadhamii alamatti gadi baatannaa uffata shaanta tokkicha fudhadhu beesitti nima akka gootu. Sanaanis viidiyoo suura kun sana booda waggaa tokkicha isuma maxxansite amma viidiyoon ani poosatu kun kan biyyaa faa jira kanan biyyatti faa hojjedhee dhufe jira sirriidha. Sira kanaafuu laalanna nuyi fammasnee miti kan dhirsa arganne. Sinji umalaa kolfee ani taphattuu ta'e yoomuma birrii irratti ginii qicicci jettee birruma irratti duute dhuguma achumatti dulloomta. Birrii keessa namni nyaatu hin jedhu. Yoo dhiira bira dhatte akkana na godha jettaan birriin kee hin jiru. Waadammoo jaalatte jaalalaa hin taane yoo kana mana ammaan dhageessitti waaduma wajjinan karoora godhadhamini waaduma wajjinan mana ijaara jedhaa waaduma wajjinin kan hojjedha jedhaa utuma akkas jennu hin guddanna jedhaa innis ni guddanna jedhee taaggala. Isin garuu birruma keessan irratti yoo duutan taadha mana keessa gadi ba'uu miti isin karra gadi ba'uu nu sin tulfaataa baadha. Rakkinni keessan birri sana jettaniiti malee amma isin dhiira isa dhabdanii miti. Taadha amma laala dhugaan Itoophiyaa jiru Itoophiyaa keessa hin jaalachaa ture. Waaqa Itoophiyaa keessa hin jaaladha. Amma Itoophiyaa dhabanan Dubaayuma keessa hin jaaladha. Mikinaatu Dubaay keessa taa'ee machiin biiftuudhaan birrii na argin jedhu. Inni Itoophiyaa jiru sunis immoo dhugaa sana ofii yaafnutti xarraree jira waan ta'eef asarra naa godha malee kan kiyya dabarsee hin godhuuf jechuudha. Isa kanaafuu amma Ameerikaas yoo deeme Ameerikuma hin jaaladha. Isa Dubaay yaadadhu. Haalaas itti maawaadhattis sheergodhaa yoo barbaadan minima hin malakkatanyi. An Dubaay jiraadhe Dubaayumaan jaaladha. Ameerikaa jiraanna Ameerikumaan jaaladha. Kaanaadadha taanan Kaanaadumaan jaaladha. Yaa obboleessa koo takka amma jechuudha. An dhiira Ameerikaa kana yoo jaalatte oonka suura keenaa ergisiin jedha. Bareeddu akkasisiin jedha. Inni Dubaay kun immoo yoo uummatti cimina qaamalessi argina malee akkasiin hin jedhu. Muudii keessa faana deema boru gadi baanii rakkate hin jedhu. Tuu ati nama taatu daldaltee sheer gootee faadadha. Madaala namaallee nama faadadha sheer gootee sun cabbi taatu. Innaa gaayis muudii keessanii jiraadha. Istaayila
keessa ni jiraadha. Oftaa jiraadha. Kan jaalatanitti kan kana dura jaalatanitti hin gaddinaa kan gana dabarsitanii immoo rabbi keessan kadhadha. Gizee hundumaa waan gaariin akkasuma mudatu. Nama gadhee irra rabbi isin waa tokko immoo gootanii ittiin gaabbina. Nama kaleessa jaaladhee bira darbe tokko maa jedhee nama kana jaaladheen jedhu bagan jaaladha. Bagan gixxuudha jaaladha. Mikinaatu ani amma isa jaaladhee isa bira darbe amma kan isa jaalu dhufa. Inde annamaa fi ati yoomuma namuma kanaa jechuudha la namuma kana biiftu ati akkana amma koomintu magee jala deemtanii akkasuma nama arrabsitu. Maan nagan jedhe mana arrabsuun keessu natti hin qabamu bar. Geetan natti hin qabamu. Ani itti hin qabamullee ooman lolatti fakkaatu waan akka ta'e ta'anii ofitti namana malee koominti keessatti namanu. Koominti keessatti namanu takka koominti keessatti namanu gaaratti miskiina rabbiitee namaan beeku jebbilee waaqatti. Inna yaa obboleetti kooti laali zimje umma dhiira argatte hin jaalataniituma dhiirri Dubaay nama nyaataa birrii nama nyaataa dubartii boochisan hin je'in ishiitu barbaade nyaate maatti argiti birrii ishiin dura yoo nama Dubaay taa'e lubbii makiina binnaatin isin je'e dura dhaqi tiiktook irratti poostoti abbaa manaa kiyya jedhi awwa jigaruma jiru hundatti enammaani waa dalaan dubartiin takka karaa keessan asabsiis hojii dhawateeffame sinigale hojiidha yoo ta'e nana yaa waada jaalalaa hin hawwitu miknaatu akka kana waada nama la'aan afaan addunyaa marsaa jira yoo agartan jechuudha addunyuma kanarra marsaa jira wajjiniin akka wal qabanii kana jechuun dubartiin takka isa hin jaalattu jechuudha amma jeen kan odoo akkanatti nu agartu kanarra dabartee isa jaalattu ishiinu tuqamtuudha waan ta'e waan hin jedhu hin jiru sinii galee sila kanaafuu dhirsa keessa laan lubbuun Doski na doski sinjala tanan ini wantu jira wasa naga dubasa timmu basuma molduma malfas kudus sila kana aku daga isitin ma gaja letus kosorji shi lit hinja inti itu kira tak berbeda gang para kesa aja cua kosorti je maka jalan lagi timmu wah berbeda baru kawan kayak kosor ama wadah no gana ada walilah mishan bukan anta kan nama jalan jalan kamu apa yang tahu pun dia cuci kan desain jalan jalan kan mau bakal semua aku neliti pun dari desain jalan mencapai macam ini kan tahu aja sini jadi yo amma lagi kita belum ada cerita tu ini macam kata macam berkira boleh datang di jalan warnanya boleh nanti kalau di jalan ilkaan kiyya kun illee na ukuban jaanam tinagaa kufunyaan kiyya kufunyaan sana jedhee kudhatan jedhe sobee mamaani yoo inni cinkiyya san aizosh jedhee makkan matti anuma bira dhaabbate giftiti aizosh ifayyi taanaan jee na jaalata dhuguma yoo inni immoo jechuudha ogganna inni dhukkuba san itti wajju waa dammi